Akkam jirtanii nageenya kiyya barari'ee qilleensarraan isin raqqabu jedha. Dhiifama kalee nin dhufa jedheetiin naaf mijatu dhabee kanama kanallee gardeemee reef galee jedhe. Long time commenti keessan argu Abdi Ahmed akkam haa jetteerta commenti kan kee kanama jalqabaa hin argee jedhe. I hope na yaaddan anis si yaadee jira. Dubbiin Oromootiif dubbiin Itoophiyaa wanirraa dubbatan gabaabbatee otoo hin ta'ini haaluma adda addaattu yeroon kun yeroo caal'isanii jedheen amanallee namni kennallee akkasitti halaaluun barbaada jechuudha. Anyway, so waan kalee babarreesse keessa maybe sanillee waa hedduu sammuu kee keessa jira garuu kan mara dubbadhu hin beeku. Torbee dabras DNC Democratic National Convention carraa ta'ee irratti hirmaadhee ture jira warroota adda addaa hedduun argee jedhee warroonni ani suuraa maxxansee jedhee warroota bulchiinsa mootummaa biyya kanaa keessa jiranii fi warra gariin ammoo kaangoorra hin jirre amma jechuudha nama karaa 18 akkanan argee jedhee. Kun ammoo waraqaama kamsaa bahee jedhe jechuudha karaa dhaaba 26 moshaniitti walitti taanee baafne jenne dhaabbolee kana keessa kan jiranii Human Rights Watchtu jira, Amnesty Internationaltu jira, dhaabbolee guddaadha jechuudha. Hoolaaltanii qabxii 7 irra bahee qabxiin Afraffaa Oromiyaa jedha specifically isa irratti illee isin dubbadha jedheetiin. Kanaan ola kana kaawwan illee hin jira wanni adda addaa wanni haasawamu jechuudha hedduutu jira. Garuu kagaraa kaasna baase inni guddaan yoo isinitti himee jedhe haala uummata keenya irra jiru jechuudha. Uummanni keenya ka biyyaa isa isinitti himee akka dhiisu wallaalee dhiiroo because waa hedduu waliinuu beekna wanna ani oduu jedhee isinitti himu hin jiru. Garuu uummanni keenya dhiyeenya kana specifically naannoo Arsii keessatti jechuudha. Bahuu dadhabee galuu dadhabee I think commentii activistoonni garagarii illee dudubbatanii jirta yeroo darbe at least dhagaheen ture jechuudha. Ayyaa fi abboon bahuuf galuu dadhabanii mootummaa afaan Oromoo dubbatu mootummaa keenya kana mootummaa nuti illee irratti nama hedduudhaan diina taanee jenne jechuudha. Just wanni biraa yoo hafee jedhe ummata achi jirtan ummata dubbachuu sodaatani leenci galgala dhufee abbaa manaa ta'u hattuu guyyaa dhufee abbaa manaa ta'u in fact halkanillee ka guyyaallee dhufu warma tokko jechaallee dhagahee jira. Biyya dhufuu yaadan qaba hawwiin qaba yaadan qaba garuu mee warroota sagalee hin qabne heetaniin xiqqoon dubbadha at least onni biraallee yoo gochuu dadhabee jedhe hoppi abdii xiqqoos ni kennan jedheetiin jechuudha kan hin dhufee jedhe. Maaliif isin fakkaattee nu malee nu keessa jirtu of sabboonaa gootee amba gurguramaa gooteetiin hamilee nama cabsite jechuudha. Hamileen hunda keenya nu miite jechuudha. Warra araaran barbaanne warra nu malee jedhu warra bilisummaan gara maraa malee hin dhufnu warra kana keessa bahee jechuudhaan gara kiyyaan I struggled a lot. I struggled wanti miidhaan nama miidhu tokko I think yeroo baay'ee namni maatiidhaan kan lolluuf garaa walitti jabaannuufi because maatii kan hin amannaa hin jaalannaa yoo maatiin sun bakka sannuu gahuu dhabee jedhe hamileen nu tuqa jechuudha. Akkasumatti anallee waa'ee Oromoo kanarratti ka diini nu godhuurra ka ofii keenya wal goonu ka ofii keenya warrummaa ala jiruyyuu of goonu wal sakaallee jennu kijiba uummata Oromootti gurguran jechuudha. Kijibni fakkeessuun Oromoo keessatti gatiin isaa guddaadha dhiiroo. Naqabaa nagadhiisaa suni gatii qaba. Nama dhageessisu dhagahuu argate. Garuu yoo ati dhugaarratti irraate jetti yaa dhugaan cittuun dhuguma I believe that umriin illee agarsiisee jira jechuudha. Garuu wannaan qabdu itu akkasitti akka kijibaa kanatti asii achi hin geettu jechuudha. So wanni irra guddaan
كاميرا أوليو أصلا باسين دب سجل وروت سنجتشولا وروت بيه كيسة قفاتنين أبدني جدا يروتا كلي وقافرين تنرب نتي ببعاترين جتشولا أكوانني كابسور مرة الدنك أتى بنين سنة كتيسني أسوار بيه لانجا ورون سنين لما تزق بايجر جتشولا so ونمان دبتشول باري وروت أكا يوسني لا هدون أجهجري وان كرا إتايا سلا وانا نانو كانت نمني كينيا تأجر جتشولا نمني كينيا مقالا كيس إيسي باديا من هم بلو جلان إيرو وان أنا تقوت إيه يارد إيرو أبان كي يفاها ساني جلاني صدار أف جلاني يرو سنتشكريتو أنجر جلان موكا جلا بولاني جتشولا ناس وردياتو جرا إيه جتشولا حالا كنا كيس جلان نمني كينيا إيرو حالا كنا كيستي أوتو إيجيبت في موتما إثيوبيا ولتلا هيجي إيه سلابني جنة إيرو إيجيبت برد أبنا موتما كان برد أبنا إنه كان ينجلو شكينا ما قد تجتشو موتما it's أكنا ما because da ba inni keenya dadhabdanii jirtan dadhabnee jirra jechuudha wannuma kalee leellisu fakkeessu no san agartan asisin gahe anallee as gaheen hunda as gahe qabbaneeffannee ta'en haati tiyya durii maal jettiin yoona ijoollee toomaa guddadhee situmanii yoo jedhan qabbaneeffattee teettee miti jedhan qabbaneeffannee ta'ennee jirra jechuudha dhugaa hedduu warri kalee dhugaa fakkeessee jedhu dhugaan hedduu as bebaatee jirte jechuudha warri nuti kalee dirreerraa nurraa dhiphistanii miidiyaa fudhatan dirreen bal'attee maraatii jechuudha laallee garuu maaliif maal rajirra ka jedhu dubbachuu haalli biyya keessaa na gube jechuudha kan biraa immoo couple of weeks ago mucaan naafiyuun kiyya tokko qabsaa'ota Oromoo agarree jirra cadhistanii sin nurraa fattanii maal jedheetiin biyya dhaqee dhufee jedhee natti mee jedhee so kanumaaf kana laaleetiin maalirra jirra isin raafannee moo mootummaa kanaafillee maal gorsitanii jechuudha maal gorsinaa warroonni kuwwan ammoo warroonni commentii irraan katabdan naa galatooma dhugaadhaan politician miti it's degree kee ka jalqabaa politikaadha I am much aware of American politics politika America kanatti beekee jira irratti hirmaadha qacarraallee ta'ee magaalaan hin jiru magaalaa politika gurraachaatiin humna guddaa qabdu jechuudha magaalaan jiru kana is one of the biggest city biyyattii magaalaa mataa sadaffaa jedhanii garuu magaalaa lammataatii baay'ina ummataatiini politika warra gurraachaa asitti jabina qaba jechuudha niin argaa irratti ni hirmaadha especially barana waggaa hedduu hirmaachuu dhiiseetti hirmaadhee jira rakkoo warra asii rakkoo gurraachaatti rakkoo kennallee walitti yeroo baay'ee walitti qabee ilaala jechuudha anyway kanneen mara walitti qabee isiniif waan dubbadhuuf deemu kana dubbadha jechuudha kun illee ka garaa waan nyaate keessa hiriira salaalee keessatti manni keenya bahee jedhe ayyoo abbo wanni biraa yoo hafee jedhe isin argine waan taatan dhabdanii garaan nyaatanii jechuu barbaadeetiin if nothing else yoo wanni biraa hafee jedhe akka ta'uu dhabdan isin argaa jirra jechuu barbaadeetiin du'iitii warra Adaamaa keessatti du'anii jedhanii waa hedduu kana mararrattiyyuu hin argina jechuudha garuu rakkoo uummata Oromoo keessatti gaafiin adda addaa warra komantii katabda rakkoo uummatuma keenya falli jira maalii fakkeenyaan komantii kalinaa barreessitan keessaa tokko illiitii wal ta'u malee rakkoon illiitii Oromoo maal ka jedhu irratti barreessatti jira dhuguma rakkoon achi rakkoon guddaan achi jira akkuma duratti jedhe dhugaan wanna bishaan kaasuu jiddeen nu biratti nu keessatti jechuudha warra kijibu warra bilisummaa envelopeedhaan as keessatti kaayeetiin akka fakkeessu jechuudha just anyway waa hedduu jijjiiramee jira waa hedduu argitanii jirtan kanneentu garaana nyaateetiin cal'isuu yeroo kana keessa cal'isuu waa hedduu bareedaadha cal'isuullee barbaachisaadha garuu hin dubbadha jedheen dhufe jechuudha mee gara qabxii kiyyatti hin deebi'a jechuudha kanneen irraa dubbadhee jedha hanga danda'eetti gabaabsee
akka isiniif ifa ta'utti dubbachuun yaalee jira. Yeroo baay'ee commenting kiyya wal keessa maktee dubbattaa jedhan. Garii beekuma makee dubbadhee jira. Garii ammoo just dubbimatu walitti hidhatama qaba jedheetiin dubbadheen jira. Anyway, ka jalqabaa irratti hin deebi'ee jira. Engadda DNC as Democratic Democratic National Convention as ture irratti hirmaadhee ture jechuudha. Ani akka politikaatti dhiyeessa dhaabbattanoo jettanii I'm a feminist. Dhimma dubartiitiif dhaabbadhee jira. So suni political leaning kiyya kara demokraatiidha jechuudha. Waa'ee adda addaa ammoo ni jira ka demokraatiin waa'ee what is it gender waa'ee gender walitti qabatee kokkee namatti ruqan kana I'm a conservative garasini waa'ee immigration waa'ee adda addaa irratti I am a conservative because fairly biyya kana jiraadheen jedhee so jiddu galeessa independent jedhee of ilaalaa jechuudha. Garuu maali amma guddaa akka sodaa ta'ee jedhe warra biyya kana jiraannu jechuudha. Eessatti vote goona garam laallaa ka jedhu it's filannoon uummanni kun qabu nullee jiraatota biyya kanaatti filannoo hamaa dhalachuu garuu hamaallee yoo jechuu baadhee jedhe is difficult filannoodha. Nevertheless fakkeenyaaf waa'ee maqaa projected 2025 ka jedhan dhageettanii jirtan ta'a. Yoo dhagoo baattan Google godha project 2025 jechuudha. Projecti kana keessatti warri Republikaanii aangoo fiigan yoo injifatanii jiran projecti kana hojiirra oolchuu barbaadan. Projectiin kun ammoo hojiirra ooli jechuun it is very scary jedhu. Gurraacha akka gurraachatti akka biyya kanaa akkasumas ammoo warroota biyyoota akka Itoophiyaa miiliyoonaan karaa adda addaatiin biyya kanarraa fi biyyoota adda addaarraa argatan koteerraa jira jechuudha. Sun immoo nama hedduu miidhee jira jechuudha. Karaa dubartiitiin illee karaa immigrationaatiin illee it's waan nama sodaachisu jechuudha. Project 2025 Christian nationalism in dhageettan ta'a. Christian nationalism jechuudha. Christianity ma beesii ta'ee biyyi nationalismii hin jiraatu amma white nationalismii jechuun sabboontummaa adii ka garuu gosti adiini irra filatama qaban jechuudha. Kan ilaalcha akkasii qabuuf keessaa qabaa jechuudha. So Christianity amantaa base godhee white nationalism walitti galcheetiin that is what the idea of behind project 2025 ida. Wanni kana dubbadhuu fi gariin commentii irratti illee argee jira jechuudha. Akkamitti partii kana xayyotaan deeggartaa akka jedhu irratti jechuudha. I don't know, Minnesota keessatti ka akka tashitee waaqoo namoonni keenya fiigaa jiran I hope we must win waan tokko gochuu qabna jedhaa volunteer gootanii you are volunteering gahee kan keessan godhaa jirtan ka jiru abdiin qaba. Anyway, project 2025 irratti ol deebi'ee jedha jechuudha yeroo maybe bal'isee yeroo biraadhee dubbadhee jedha. So projectii sana yoo ilaalee jedhu really akka baqattuu tokkootitti akka dubartiititti akka gurraachaatti akka hiyyeessaatti meaning I'm not a wealthy that it concerning agola jechuudha. It is kanaaf commentii irratti mee wanni biraa yoo hafee jedhee project 2025 ilaalaa jechuudha. Garuu hawwiin kiyya sagaleen keenya akkanumaan akkuma chaafuu qoshaashaa fuudhanii kaanii otoo hin ta'in walitti qabameetiin tokko deemuu qaba because influence akkasitti gochuu dandeenya jechuudha. Ila fakkeenyaaf as magaalaan jiru kana keessatti congressman afaan oromootiin dubbadha garuu warri kun na beeka suura maxxansee jira jechuudha isa wajjin. Magaalaa jiru kana keessatti nama miiliyoona 9tu jira naannoo magaalaa naannoo kana keessatti jechuudha. Wal naannoo bal'atti olaalti 12tu jira garuu gudin magaalatti keessa 9 miiliyoona 9. Miiliyoona 9 kana keessa miiliyoona olii ummata gurraachaati. Garuu ummanni gurraachaa kun voting godhe yeroo mara. Akkuma Oromoo kanaan yeroo baay'ee walitti tokkuma natti fakkaata warri keenya voting godhu. Garuu filannoon eega darbeen booda isigalee paartiin nu dhagahu hin jiru boo'icha mardootu jira jechuudha. Ka isaan barbaadan filan nullee magaalaa biyya akka Minnesota kana keessatti jechuudha. Nam tokko filuu dhabuun baay'ina akkasiitiin achi ta'inneetiin it is a shame. Kun jechuun maalidha yeroo isin fakkaate? Even yogguma politikaa keessa illee jiraachuu baattanii jettan. Politically yookiin even mootummaa makana wajjin iyyuu PP wajjin iyyuu hidhannaa walitti qabdan yoo katan taate because amma
zabanni ira darbee jira zabanni nama Oromoon akka bineensatti nama laaltu we have to face the truth yoo qabaatan illee jechuudha. It is still important sagaleen keenya akka waa irra bu'uu fi nama nuuf ta'u nama yaada keenya itti kennachuu dandeenyu nama rakkoo keessa jiru rakkoo Itoophiyaa keessa jiru miti asuu biyya kana keessatti kumaatama dhibbaatamaan jiraata namni keenya kumaatamaan jiraataatiin economic empowermentiin jiru funding adda addaan jiru warra Somaalee kun akkuma agartan Soota keessatti maqaa communityidhaan ijaaramaniitiin fundii argatanii jira nuti ammoo akkasiin community osoo hin jirre Oromoo community osoo hin ta'in project adda addaatu jiraachuu qaba ka dargaggoota ka dubartoota ka educationaa ka waa hedduutu jira kan baay'ina ummataatiin ka dalagamuu danda'u fundii sana akka access goonuu fi that's why we need jechuudha namoota akka tashitee ka aangoo fiigaa jiru kana we must vote for them we must volunteer gooneetiin akka angootti dhufan jechuudha. That way we have access sagaleen Oromoo sagaleen Itoophiyaa sagaleen kun akka dhagahamtee jettu is very important jechuudha. Mee kan DNCS marratti dhaabeetiin kan waraqaa kalee kamisa maxxanee isinitti xiqqoo dubbadhee jira. I hope hagam akka namni baay'ee laalee waraqaa sanii guyyaa sadii dura maxxansinee jenne jechuudha. Waraqaan suni akkuma duratti dubbadhee jalqaba irratti dhaabota kana 25 akka dhaaba Amnesty International, Human Rights Watch, dhaabota addunyaa kana agartanii guguddaa kanneentu keessa jira jechuudha. Itoophiyaan biyyoonni martinuu waggaa 5 UN'n Human Rights Status jala review godha jechuudha. Bara 2019 Itoophiyaan review gootee qabxii 13 itti himame jechuudha. Kana sirreessi yoo yaadatan taate bara 2019 is jijjiiraman booda jechuudha. Kana sirreessi ka jedhamu itti kenna san keessaa re-evaluate taateetiin barana bara 2024 re-evaluate taate jechuudha. Qabxii kamirratu jira oolee qabxii kamtu jira oolinii akkasumas immoo waa'ee transitional justice otoo lolli jiru keessatti deemaa jiru. Waan garii wallaalleeti miti by the way otoo lolli jiru transitional government maaltu jira jechuu dandeettanii. Nevertheless seera darbee irratti komantii godhaa jira jechuudha. Sanii walitti qabatee dhaabbolee kanneen wajjin taane Oromoo bakka bu'ee ollaan illee akka tasaa walgahii hedduu irratti hirmaadhee ture ji'oottan 3-4 darbeef jechuudha. Waraqaan kuni qabxii 7 qaba. Qabxii 7 keessaa qabxiin 4ffaa specifically maal jedha dubbisan jedhee abdii qaba. Waraqaan fuula lama tokko walakkaa qofa data fi human rights situation Oromiyaa fi naannoo kaawwan naannoo akkasii akka focus godhu UN gaafatee jira jechuudha. Kana ka gaafate akkuma isin jedhe dhaabbolee kala 20 wayiiti dhaabbolee guguddaadha. Maaf kana dubbadhaa jira isinitti fakkaate wanna qabxii duratti dubbadhee galaana nyaate keessa akka hamilee ta'uuf barbaadeetiin maal goonaa jirallee ka jedhu keessatti yeroo waggoottan 4 dabree fi akka ollatti illee ta'e akka namaatti illee waa hedduu addunyaa irratti godhuu yaallee turre carraa ta'ee miidiyaan Oromoo gabaasa keenya hojiirra oolchuu hin dandeenye wanti nu goone sun harki 99 olee akka ilaalcha kiyyaatitti namni maybe active ta'eetiin page keenya follow godhee laalee dubbisee malee uummanni kuwwan quban qabu hin agarre jechuudha. Akkuma riippoortii engaddaa kana amma namoota dhaaba 26 wajjin waan baasnee fi miidiyaan hedduun ka internationally warra hedduun dhagahee jira. Ji'a tokkoon dura membarii keenyallee barreessee ture jechuudha. Si warra mootummaa Ameerikaa affeeranii gabaasa bakka buufneetiin dubbannee ture jechuudha. Because wanni Itoophiyaa kun sensitive waan ta'eef closed door duubatti dubbatamee jira jechuu barbaadeetiin. So maal goone waa lamatu jira. Tokko addunyaa irratti what are we doing like because haasaan callisan haa fakkaatu malee haasaan ni jira warra UN's ta'ee warra DRL because institutional kun institutional waan ta'eef dadhaban jedhanii manatti galaniiti waan manatti galanii miti. The job continues. Gara keenyaan ammoo akkuma madduratti xiqqoo irra butee jire tokko waraqaa waa hedduun barreessinee dhibbaatamaan barreessinee jenne miidiyaan cover gochuu dandeenye vaaliyuun Oromootti ani waan dhufee asii afaan Oromootiin isinitti page kiyya dubbadhe malee ana interview godhu ala yaaluu malee is really waan nu warra katabne miidiyaan Oromoo gabaasuu hin dandeenye gabaasuu waan hin dandeenyeef bu'aa isaa adabne jechuudha. Obviously gara kaaniin ammoo akkuma beektanii huge funding issue tu jira.
So dalagaan kenna we have to pick and choose jechuudha focusing kenna amma you know working with international community jechuudha maybe gaafa biraa babal'isnee dubbannee jenna garuu nevertheless kasirratti dubbachuu barbaadee jedhee waraqaa fuula lamaa kabaasnee jennee waraqaan sun ji'oo xiqqaate ji'a afuriin you know keessa irra dalagamaa ture jechuudha akkuma agartanii specifically you know transitional justice kan mootummaa Itoophiyaa ji'amee keessa dabarsee jedhee otoo lolli deemaa jiru darbe inni mataa isaatti rakkoo ni ta'a akka jedhu rakkoo mataa isaa qaba jechuudha. Mee haa ta'u haa jennu otoo sanii jiru Itoophiyaan kan hojii irra oolchitu taate Oromiyaa keessatti daataan hin jiru. Daataan xiqqishuun ni jira. Very selected area jechuudha. Kanneen irratti we are trying to pressure mootummaa addunyaa daataa amma fandii wayii USAID'n miliyoona 9.75 miliyoona waggaa shananiif kennitee jirti. Almost miliyoona 10 jechuufi kennitee jirti jechuudha. Fandii kana dhaabbolee karaa nuti lafarra hin jirru dhaabbolee kara 25tiif qoodamee raafii harki guddaan qoodamee jedhe Oromoo keessa dhaabnee maqaan dha'uu ni jira. I don't know hangam akka cover godhanii ka fuulduraa ka waggaa dhufu irratti dubbataa jira jechuudha. Maaliif kan isin kakaasine isin fakkaate we are still doing work internally jechuun barbaadeen as baaneen ulaalaa nuuf harka dhahaa ulle baannee jennee in the international arena keessatti we are still doing something because mootummaa Itoophiyaa illusion inni kennu barbaadu Oromiyaa keessatti nageenya jira akka jedhu sanammoo akkasumas immoo mootummaan kun mootummaa Oromooti akka jedhu of course oraan gora jira Oromoodha no already ani bakka dhaabbadhu ni beektan jechuudha. Nevertheless warri kuni maqaa Oromootiin akka Oromoon hin baqne that we are defending the Oromo ummata Oromoo jechuudha. Yeroo uummanni Oromoo hattuudhaan du'u kana keessatti saamamaa jiru adii guyyaa adiidhaan ija hidhameetiin awwaalamaa jiru kana keessatti I wanted to emphasize one kind of wahed to the damage jechuu barbaadeetiin san keessa you know yeroo mara reporting hin ba'u Geneva tille kamisa Geneva tti reporting sun galee ture specifically ka dubbatame naannoo Tigray focus achi jiru nan martuu hin beekaa garuu hanqina Oromiyaa keessatti maaltu jira hanqina san keessa inni tokko is a data access in jiru jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Arsii keessatti dubbadhee jira wanni naannoo Arsii keessatti ta'aa jiru qabxii keessatti illee kan itti achumaan darbee jedhu waa hedduu nama suukaneessee jiru dhiiroo waan hedduu nama suukaneessee jiru garuu hangam quba qabnaa miidiyaan keenya hangam kafar godhaa quban qabuun illee qabxii amma dura dubbadhee fi nuti illee for many different reason akka durii kafar gochuu dhabnu garuu international wajjin madalagnaa jechuu barbaadeetiin waan garaana gube keessaa torbee guyyaa sadii booda kan dhagahee jedhe ayyoon takka madaabaraa bitachuu dhuftee warri baadiyyaa sodaateetiin abbaaf ilmi sodaatanii natti fakkaatanii isii ergan birrii itti kennanii naan jedhan magaalaa dhuftee isii illee hidhanii mallaqa irraa fudhatanii achumatti ammoo birrii miliyoona 2 mo'akkan fiddu malee si ajjeesna maali maatii intala Saawudii qabdi jedhan. Gurbaa tokkollee akkanuma karaa qabanii haadhayyee haadhaaf tokko ta'uun beeku otakkan qabanii abboonumaan qabu naajjeessa otakkan qabu jedhan akkasii achumatti godhanii ajjeesan jechuudha. Biyya keessatti namni magaalaa keessatti bareeduu mataa filatee deemuu hin dandeenye jedhan akkamitti you know irreecha waamicha godhan kana akkamitti biyya jiru kana keessatti irreecha namni irreeffachuu danda'a jechuudha. Hawwii keenya jechuudha akka waaqeffataa tokkootitti akka nama ani hin dubbadha yeroo hedduu you know fakkeenyaaf naa kolleejiyaan digirii kee tokkoffaa baradhu poolitikaa baradhu jechuudha amantaa haga ta'e waggaa tokkoof kilaasa 2-3 tokkoof irraa baradhee jira jechuudha. The foundation of amantoonni kunii eessaa dhufanii kan hin jedhu my understanding of amantaan achirraa dhufa jechuudha. Amantammaan kunii eessarraa dhufe akkamitti dhufe laajikii jedhu so yeroo uummanni keenya bahuu dadhabe kana keessatti asiin durallee you know kan namni natti mufatee jedhe jechuudha. Ila dhiiroo jibbaa miti. Bakka sanii waan dhufeef namiidha natti dhagahamee jira wannummaa an sagalee ta'uu barbaaduuf iyyuu warra kana warra ayyoo baadiyyaa jirtu because naannoo kana keessaa dhufne warra keenya abbaan keenya naannoo kana keessaa dhufee jedhee naannoo kana yeroo marayyuu justasii wanni jedhamu kan argee hin beekne du'uu malee ka awwaalli isaa bakka dhakaan tokkorra hin jirre jechuudha. Durii
warri keenya haakayyuun keenya dhakaa guddaarra kaa'an si galee waan guddaarra kaa'an akka zabana ammaa kana reefi awwaalamee biraa hin gatamammaa sitti bakka jiru kanatti of course dhakaatu jira jechuun maqaa abbaa guyyaan dhalatee fi guyyaan iddoo walitti qabatee ni jira. Durillee akkas ture bira Oromoo keessatti illee akkas ture amma garuu ittiin wanni sun hafee jira. Wanni jechuu barbaade jedhee fi kana dhagahee yaadhiiroo I'm pretty sure baay'inni keessan quba qabdan natti fakkaata. Baay'inni keessan haalli uummanni keenya keessa jiru garaa isin gubee jira natti fakkaata dhiiroo. In fact warri mootummaa aangoorra jirtaniyyuu haalli isinitti badee jira natti fakkaata dhiiroo. Akkamitti biyya ataa ummata keessan ataa ummata kam akkami bira isin dhaabbatuu danda'a uummanni kun. Of course irreecha dhufuu barbaadne jenna. I wanted to promote irreecha and waa hedduu dalagu yaadan qaba win qaba. Garuu akkamitti otoo namni keenya gadi bahuu hin dandeenye Finfinnee qofa keessatti namatti dhaga'ama dhiiroo. Yoo irreechaa fi jijjiirama barbaanne jette kun mootummaaf dhaamsi asirratti illee jechuudha. Truly utuma Egyptiyyuu waraanni Egypt wajjin walitti banamu taate Somaaliyaa wajjin walitti banamee jiru taate Eertiraa wajjin walitti banamee jiru taate akkamitti namni keenya isin bira dhaabbatuu danda'a dhiiroo. Of course namni keenya warroonni maqaa Oromootiin nagadan hedduutu jira nan beeka that martinuu politikaa kana gadaniin maqaa Oromooti garuu dhiifama aangoo Oromootiif sagalee uummata Oromootiif moo aangoof yaada ka jedhu atiin yeroo ni dubbatti jechuu barbaadeetiin haalli uummanni keenya keessa jiru just duuti namaa yaa ka mucaa ajjeesan san isinii ka jedhe ka mataadhaanii ka haadha tokko ajjeesanii reefa fuudhuu hin danda'an. Reefa fuutee maatiin tokko guyyaa lama sadi booda fuudhanii reefa irratti hin booyan. Maa bootteefillee nama ajjeesanii jiran, nama tumanii jiran, nama hidhanii jiran, nama saamanii jiran. Asuma mootummaan shaneef of fakkeessee shani ofiin jedhee uummata hataa jira. Ka magaalaa bulchuu ka shanillee jedhu warruma tokko ta'e dhiiroo. I know isin dhagahuu dhiisi anuu dubbachuu dadhabee jira dhiiroo. In dubbachuullee yaada hin qabu. Just engadda boo'icha warri keenya salaalee keessatti akkasitti bahee yaa waaqa nama hin qabnu yaa waaqa nu dhaga'i jedhani qotatanii jiraachuu hin dandeenye. Kadhatanii akka naannoo biraa kadhannaa namni dhufuuf tokko hin jiru. Karaa nama guba dhiiroo asitti ayyaanni irreechaa ayyaanni guddaa kan Oromoo dhiisii Afrikaan ittiin boonuu qabdu yeroo ni dhufa yeroo irreechi national holiday Itoophiyaa ta'uun ta'in ka addunyaa ka Afrikaa ta'u jechuudha. Onni akka irreechaa hin jiru kanaaf bahaadiyaa kabaaf kibbaa musliimaa kiristaanaa waaqeffataa fi jiddu galeessa marayyuu ka walitti fidu jechuudha. So kanaafiyyu hawwii keenya nu martu irreeffachuu achitti dhufuu achitti jiraachuu achitti biizinasni akka investi ta'u mootummaadhaan walitti fiduu jijjiiraa biyya keenyaa ni barbaanna jechuudha. So kanaafii uummanni keenya mootummaan keenya ka beekuu qabu uummata keenya saamaa uummata keenya ajjeesaa akkamitti dhiifama akkamitti isinirraa cadhisuu dandeenya dhiiroo irra kannee jenne. Irra kannee jenne jechuudha yeroo addunyaa bira ta'e we want to make sure jijjiiramni haa dhufuu barbaadna jijjiirama fidaa yaa mootummaa jijjiirama fidaa dhufuu barbaadna nullee hundi namni martuu dhufuu barbaada jechuudha. Warroonni kaleen qabaa ganna dhiisaa jedhu iyyuu galeen dhokateet maan galaa jira okannee galuun barbaadna we want to go home. So stop Finfinnee naga qabaachuu dandeetti garuu Finfinnee ala just mootummaan kuni